qamarraa fakkeenyaaf yoo dhiqatan barni baate akkasuma hiyyummaanis yoo tattaafatan ni darate jaada keenya hawaan naadamna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني جرجرتو أكم جرتو دعوتوتا في كبجمتوتا هردفتوتا ساعدو شو أكم جرتو نجا جرتو فيا كيساني أني اللي نجا كوتي سنجدا أنا أدفو بقى نجان دفتني هندي كيسانو نورو سنجا ساعدوني هنو دفتي جرتي إقامل قبتي دكتور اللي يجون كذا نقول مو كمبارة تمي فيديو أكو بس يتني لايكي سبسكرايبي شيري كودان وريماتي هارانتين سبسكرايبي كودا شيريس كودا لايك اللي نوف كودا سنين جنا نجج بيسا نجنا دابدا أفيرا كينيا هيرو هندبا خسرت دام نجج شورا إيجا غير نمانغرا فيديو كبدي دفيتي سندا برسا guddaa tokko naaf galatooma jalqabarraa warra hanga ammaan afaan jirtanii kan jajjabeessaa jirtanii kan cinaa jirtan hundi keessanuu naaf galatooma isiniin jedha. Akkasumas ilmi namaa wanta dalage tokko wanta xaare tokko ittuma qaba akkas surprise illee sin agarsiisu ka'uuf dirqama surprise illee torbe kana keessa surprise illee nan qaba. Video like godhuudhaan subscribe godhuudhaan itti maatii ta'a itti dabalamaa isiniin jedha. Egaa nageenyi baddaa fi laga bu'ee iddoo isin jirtan maratti isin bira naaf haa jiraatu isiniin jecha garanumaan gara video qabadhee dhufe takkaa jirti. Video qabadhee dhufe san isittiin isin dabarsaa jechuudha. Videoon tuni gorsa cimaa obboleettii kenna siifan Hasan isirraa kan dhufe jechuudha. Isin hin fiigdee ni kuftee waa'ee cinqatii sammootirraa waa'ee cinqatii sammooti kan yeroo baay'ee nama kennaa suusii dimaa suusii sigaaratti naqu kanneen irraa kasiin maqaa dhooftee haasoftee walumaan kan dhageeffannu ta'a. Viidiyoo kana jalqabarraa hanga xumura isaatti dhaggeeffadhaan nu faana turaan afeerraa kiyya. Egaa obboleeyyan tiyyaa namni waa yaadu waan xaaree itti galmagaa jechuun kiyya wanta kamiyyuu jechuudha. Wanta kamiyyuu ofitti amanamummaadhaan ofitti kutannoodhaan wanta argitee galma geessuudhaaf kaate tokko rabbii kadhattee akka galma siif gahu hin wallaalini. Egaa hin xiqqaate jettee hin tuffatini hojiin xiqqoo hin qabdu hojii hojjannee nama milkaa'ee daandii milkaa'ina irratti galma gahu rabbiin haa taasisu isiniin jedha. Wanti keessaniyyuu jabaadhaa itti fufaa isiniin jedha. Wajibeessaa akkasumas sheerii laayikii godhuudhaan subscribe godhuudhaan koomentii jalatti muutu dogoggora jiru himuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya ani hedduu takkaan isin jaaladha. Na faana tura. Viidiyoo qabadhee dhufe tana videoon tuni gorsa nama hundaafuu taati nallee na fayyaddi isinillee ni fayyaddi jedhee walumaan dhaggeeffanna jedheetiin dhufe. Yeroo baay'ee video gorsa namaa dabarsan video barnoota namaa dabarsan osoo dhaggeeffadhu karaa YouTube dhufe jechuudha. Maaliif YouTube jechuun mana barumsaati. Mana barumsaa keenya kan irraa waa baranna dhaloota dhufuuf maaltu akka dhufaa jiru fuulumaanuu itti dhufnee agarra jechuudha. Nuti dhaloonni amma carraa qabna jechuudha. Maaliif wanta kamiyyuu sammuu kennaa osoo itti kan hojjetu taate sirriitti osoo kan itti hojjetu taate waa baay'ee miidiyaa kanarraa waa baay'ee barannaa gorsa baay'ee hayyoota baay'ee arginaa waa hedduu argina jechuudha. Ani viidiyoo kanarraa waa hedduu baradheen jira. Isinillee isarraa waa barattan jedhee yaada. Maaliif namni akka kufetti hin hafu hin ka'allee isin cinqatii keessatti yoo kuftee waa bartaa jette saniif viidiyoo kana yoo jalqabarraa hanga xumuratti yoo dhaggeeffattan taate hedduu takka akkaan gammachiiftu viidiyoo kanaatu hin agarree jettanii galateeffattu jechuudha. Maaliif viidiyoo akkaan bareeddu viidiyoo akkaan gaariiti kanaan qabadhee dhufe jechuudha. Siifan namni hin beekne hin jirtu biyya ambaatiif fiigdi jechuudha. Isiin ni kufte jechuudha. Kuftee irratti gaafii gaafatamte gaafii isiin
dhiyeessiteetu gootaa mucayyoon baay'ee dubartii cimtuudha. Cimtuu akkasii ta'uudhaaf dubartiin kamiyyuu of qopheessuu qabna jechuun barbaadeeti. Garanumaan gara siifaniin daawwannaa nu faana tura. Viidiyoo kana laayikii godhuudhaan, sabskiraayibii godhuudhaan, sheerii godhuudhaan nu faana tura isiniin jedha. Yalla gara viidiyoo kanaan isinii dubbisa. Viidiyoo kanaan isinii fidee dhufe kana dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Walumaan dhaggeeffannaa, waluma faana turree dhaggeeffanna jechuudha. Daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya. Yoo dogoggore dhiifama. Yoo dogoggore mootu badii an qabu yookiin biran dabrina barreessaa koomentii jalatti barreessaatii naaf ibsaa isiniin jedha. Egaa akkasumas warreen maatii kanaan dura taatanii jirre subscribe godhaa, laayikii godhaa, sheerii godhaa, seenaa itti makamaa itti dabalamaa isiniin jedha. Waliin hojjannaa, waliin guddannaa, kottaa isiniin jedha. Bum 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 karaa viidiyocha kan laana isiniin jedha. Viidiyochi baay'ee akkaan gorsa cimaa keessaa argattu dhugaa rabbii isiniin jedha. Gorsa bareedduu, gorsa akkamii keessaa argattu. Maaliifi waan amantaan irratti firaankii jechuudha. Gorsa namni aqlii qabu, namni qalbii qabu dabarsuu dhaabbatanii yoo dhaggeeffatan baqa. Namni soni mana barumsaa. An filadheeti miti kana dhaladhe rabbiin naa kenne alhamdulillah waan rabbiin naa kenne rabbii tokkicha galanni haa ga'u. It's very beautiful. Wallahi waan bareedu baay'ee gammadeera. Just history kun London marathon መጀመሪያ የማራቶን ተሳ ይሞአደ ወፊ ሚታሰና ላሉ ሴነ ተኮፋ ባይ ሀደ ደሞ አሲት ኩማ ድበያኔ ሜዳሊያ አርገቹን ኦዶ ኢረት ወጀደ አከማካ በከ ጉዳባ በረዱፉ ኦሎምፒክዳ ኢንሻአላህ ስርት ወጀደ ኢረት ቆጳያ ኡማተ ኮ ባኤ ሲንጃላዳ ረቢን ይስናይጉ Egaan kun beekamu dorgommii jalqabaa irratti baay'ee hojjettee turte dhumarratti kan kuftee maaltu si mudate? Haga dubbachuuf ganama fiigee ture kumaaf dhibba shan paawuriin baay'ee nadhagamee ture gara galgalaa irratti akka malee ho'aa ture. Duuba fiigaa ture akka jiruu kee irratti intiniin jaaladhu nama wal gaffa'u maaliin jaaladhu. Dhumarraa baay'ee konfidensiin akkuma deemuun enerjiin nadhagamaa ture. Dura kabaabii duraa natti ulfaataa ture. Yoo 250 naafu deemeetiin dhibbi yoo naafu muuvii yoo godhu yoo achiin ka'anis oduma deemuyyuu gara laayintuu deeme. Kun waan jiru dammoo atileetii hunduu barreen gaddaallee dubartiillee kun waan jiru kun waan ispoortii ta'eef namni hunduyyuu difeendii godha pozishinii isaa. Intalo maal goote naftuma fiidde hippii kiyyatiin harka isii achi nagaffaate andammoo eerirra jira innan kufe anyway baga sunis takassate maaliifi yeroo tokko beekta wanna wajjatame wanna yeroo sanitti ta'e yoo mo'anne celebrate goona nin gammanna yoo mo'atamne damno barumsa irraa baran anaaf dammoo barumsa guddaadha. Wanna tokko wanna gaddanu dhagame tokko yoo liqimsine cimaa ta'a deema. Andammoo nan liqimseera inna dammoo waan biraa waan kompleenii godhun qabu jiruu kiyyarratti chaalenjiin jaaladha. Addunyaa kanarratti yoo chaalenjii of goone yoo comfort zone maal jedhama Oromoffaa? Bakka mijataa waan cinqatii keessa waan mijataa keessa yoo baafne gara cinqatiitti ufinne uf argaa deema. So rakkoon jiru ati young generation ijoollee ammaa batala ijoolleen biyya keenya cinqatiin jaalatanii kanaaf suusii adda keessatti dhokatan. Maaliif yoo cannaquu deemanii caatii qaamanii ከዛ ጭንቀቲሰን አካ ፐርሰታም ወጀላዶስ አንደሞ ተቃራኒ ሳኔት ገረ ጭንቀቲ ደሜ ነሚዮ ጨነቃም በከ ጉዳ አርጋ ኤኖ ከተይ ፈርክ ሶ አኒከ አካ ሱጎተ ጀዳኒ በሩንሳ አካ ኢሳኒ ተኡ በርባዳ ወኒ ኡፍ ሚድ እንጅሩ ጀስት
chaalenjuuf godhe isin hunduyyuu ijoolleen jenereeshinii lafaa dhuftan cinqatii jala dhokachuu doontan cinqatii gaffaa caatii maalii jalatti dhokatu dhiiftanii I don't care waa ati gootu leessi